obboleewwan kiyya har'a cufti keessanuu viidiyoo kana warra footoo jara argaattan kanaa fi warra arguu baattan sababni footoo jara kanaa maxxansee suuraa jara kanaa maxxanseef jara qofa ilaallata osoo hin taane ergaan kiyya nama fakkaattota akka jaraati jarri waan ummata keessaa xiqqoo mul'ina qabanuuf karaa sooshaal miidiyaatiif karaa hundumaan jara fakkeenya godhadheetan jara fakkeessetan hunda keessanitti maara i'lamuu beekaa yaa ummataa nagaan kabajaan bakkuma jirtanutti sin haga'u oromoo dhiiga koo yaa lammii yaa saba koo yaa islaamummaa dhiiga tokko nu goote yaa oromummaan dhiiga tokko nu goote yaa ganda hunda keessatti mallaa'u aalam keessatti aalam addunyaa keessatti Itoophiyummaa walii waamamne yaa kan oromummaa walii waamamne yaa kan islaamummaa walii waamamne yoo islaamummaan amantii keenya adda ta'e oromummaa walii waamamne yoo oromummaa dhiifne Itoophiyummaa walii waamamne dhiqannee dibannee walitti bahaan jirru al ta'lamuuna haadha hin beektanii kana uffata ijoolleen mana hidhaa keessatti uffattu warri kaayiroof warra imaaraat biraan naagahaa ergaan kiyya jara ilaallata jara qofa osoo hin taane ummata hunda ilaallata jaran fakkeenya godhadhe malee gizee isin wal arrabsitanu gizee kana gizee isin wal xiqqeessitanu gizee kana arrabaa walitti darbitanii sooshaal miidiyaa irratti wal qeexanii liivii waraabdanii nama kuma meeqati isin daawwata nama kuma meeqa isin godhata an isin nam tokko nan hordofne an isin hordoftootan qabne ijoollee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti danaazaan ijoollee keenyaa danaazaan obboleewwan keenyaa dheengedda kabajaa dhabe feestaalii kanaan owwaalame ijoollee mana hidhaa keessaa tasfaahin kutatinaa laa taqnaxuu min rahmatillah wallaahi waan isiniin godhu dhabullee uffata isin uffattan uffadhe har'a kunoo uffata isin uffattan uffadheen sooshaal miidiyaa irratti torba'e warri imaaraat keessa Naasir Aanole Bashir Kiyaar Bashir Aljaziiraan Abbaa Giddi namoonni tokko warri hin beekne warri maqaa keessan dhahuu dhabe isin yeroon konsertii yeroo kana konsertii yoo godhattan maaliif maqaa ijoollee hin dubbanne maaliif waraqaa baafattanii beeka waraqaa eeyyama fudhattanii hiriiran baaneef yoo nuti akka jennee isin gaafanne mootummaan argaara mootummaanitti maal iyyina argaara jettan sabni UN mirga dhala namaa osoo addunyaan sabni Itoophiyaa addunyaa keessa jiru sabni Oromoo hiriira bahe addunyaa guutuu cabalak jedhee guuteeti wallahi UN fudhata yookiin furmaata hatattamaan godhan mirgi dhala namaa kan isin raftanu kan isin harraboontanu warri kaayiroo keessaa Mubaarik Musammaa anta rajjaal isa malee Oromoon isa malee namni achi keessan jiru kaan arrabaan achi nama dhiqxani kaan achi kamiisaalaa darbattan walitti deebina akkamitti isin uffattanii bareeddanii nyaatanii dhuddanii ijoollee Suudii yoo maqaan dhaame ijoollee re'ee eeddu jechuun tuffattanii har'a bar danaazaan keenya kabajaa dhabee ijoolleen uffata dhabdee feestaal kanaan mana hidhaa keessa taa'attu maal abbaa keessanii gootan achi maal abbaa keessanii gootan achi isin maal abbaa keessanii konsertii godhattan konsertii irratti akkamitti hiriiran baane akkamitti ijoollee Suudii kanaa hin dubbanne mootummaan argaa hoo jiraate mootummaa ijji abbaasaa haba'u isin akkamitti callistanii teessanii yaa bar oromummaa osoo hin taane yaada dhimma mataa keessaniitti wal qeexana sirratti baatanii gariin nama arrabsa isin hordoftoota baay'ee qabdan nama danuuti isin hordofa nama danuuti isin daawwata nama danuuti isin beeka akkamitti guyyaa tokko waa'ee ijoollee Suudii hin dubbanne isin wallaahi warri imaaraat keessaa guyyaa takka waa'ee ijoollee Suudii hin dubbanne rakkoon ijoollee Suudii irra gahe isin irra gahuun laa shakka fi zaalik yoo isin iqaamaa miti eeyyama biyyaa miti maal qabaattan rakkoon ijoollee Suudii irra gahe isin irra gahuun hammamma isin tuffattanii dubbachuuf hidhiistan ani isin kun isin teejjabaan jiraan isin argaan jiraan nama sooshaal miidiyaatti dubbatu iftaan gaafa rakkattan diinaara 100 gaafattan Oromootti yitan lammii Itoophiyaatti yitan jarumati isin gargaara jaruma ammas sagalee ta'uu fi diddan maal
abbaa keessanii gootan achi yoo Oromoodhaaf sagaleen taane yoo hin dubbanneef yoo hiriiran baaneef kan addunyaa keessa jirtu Oromoon dhibbaan ijoolleen mana hidhaa Alkarjiif Riyaaditti hidhamtee jirtu Oromoo qofa jiddaa galchanii Oromoo qofa ta'uudhaaf achitti gubaa jirani achitti ajjeesaa jirani achitti feestaalii uffattee ijoolleen keenya dhumaa jirti maal abbaa keessanii ta'uuf konsertii godhattanii maal abbaa keessanii ta'uuf sooshaal miidiyaa irratti nama arsatan ijoolleen Kaayiroo asli ati daawwattoota hedduu qabda akkamitti waa'ee Oromoo irraa hin dubbanne ati abbaa fete deeggari yoo rakkoon tokko baqattummaa kana keessatti sirra ga'e eenyuun si birmata Oromoodhaa bar doolaarri biiliyoona tokko si gaafatame Oromoo si baasa bakka hundattuu akkamitti tuffattan isin bargar tokkee Oromoo jira nama kuma dhibba meeqa kan mana hidhaa Suudii keessa jiru isin warra miidiyaa irra bahee mul'ate malee argaan jirtanu malee ayyuhal muslimuun isin maal godhattani maal kan isin dhimma mataa keessaniitii wal qeexxanu amma mul'ata godhattanii ijoolleen Imaaraat kee jirtan mul'ata godhattanii jirtani Imaaraa keessatti qabamuun tumamuun akka ijoollee kana godhamu waan hin hafne laa shakka fi zaalik sababni isaa waraqaa qabnaan naman baasu Itoophiyaan biyya keenya Oromiyaan biyya keenya biyya abbaa keenya irratti hidhamaarra tumamaarra qabamtanii hidhamtanii hin galla jechuun hin jiru namichi kun nama isiniif dhiiguu miti nama namaaf laafuu miti nama ruuhii namaatiif laafuu miti waliif birmadhaa ani isinii hime ijoollee Suudii kanaaf falmadhaa sagalee weellistoota walitti qabdanii weellistoonni maal abbaa keessaniitis yoo weelliftan Oromoodha Oromoon kutaan garri caalu akka keessa jiran makuma 100 miliyoona jira Suudi Arabiyaa keessa akkamittiin dubbanne isin iftaayyoo qabamtanii rakkoo isin raga ijoolleedha kan isin gargaaru ijoolletti amma re'ee eeddettanii tuffattanii ijoollee sii miila dhodhootuu gaala jaraa qabamti sii koomee dhodhootuu isii dhuma bar إن شاء الله كتا إتانو ليفين فقلقلا والسلام عليكم إجول من هنا كيف جرتان وان إسني قد أبولي أفتسن أفتن أفتن جرا وان إسني قد أبولي أفتسن أفتن أفتن جرا لا تقنطوا من رحمة الله هم باتني هي دئنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته